Ilmi namaa jireenya namaa balleessuuf wanti inni hin goone hin jiru. Garuu Waaqayyoon immoo jireenya namaa tolchuuf waan hunda ni godha. Ilmi namaa yeroodhaaf nama ni kuffisaa. Waaqayyoon garuu hanga dhumaa inuma nama kaasa. Seenaan obboleettii kanaa waan baay'ee nama garramudha. Seenaa garraamii waan ta'eef viidiyoo kana isinii qooduu dhufeera. Shamarran biyya Arabaa viidiyoo kana keessatti hundi keessanuu of ilaalaa. Warroonni har'a kufnee har'a cabnee nama hin taanu jettanii sirriitti viidiyoo kana hanga dhumaa dhaggeeffadhaa, keessatti of ilaalaa, of argattu jechuudha. Anis viidiyoo kana keessatti of argadhee tanan isinii qooduu dhufeera jechuudha. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa warroonni mana keenya faaraa taatan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa isiniin jechuun asumarraa naffeerraa kooti. Egaa seenaa obboleettii keenyaa kanaa baay'ee seenaa garraamii. Jalqabni ishee akkam ture, xumurri ishee akkamii, amma maalirra jirti kan jedhu waan na ajaa'ibe. Namni heerumaaf qophaa'ee cidhi isaa ga'ee, sargiin isaa ga'ee, uummanni waamamee, namni hunduu waamamee, firri waamamee, maatiin wantoota cidhaaf ta'u hunda qopheessanii bakka cidhi dhiyaatetti cidha kanaa diigame jechuudha. Cidhi kun akkamitti diigame? Hiriyoota qabdi. Hiriyoota dhiiras, hiriyoota shamarraas qabdi jechuudha. Hiriyoota jechuun kasi tolchuuf sitti deemu jira, kasi balleessuuf sitti deemu jira. Waa hedduu jechuudha. Hiriyaan gariin kan dhugaan nama jaalatu, gariin kan sobaan nama jaalatu jira jechuudha. Innaa isaan keessaa hiriyoonni dhiiraa suni obboleettii keenya kana heerumuu ishii, gaa'ila ijaarrachuu ishii kan dhaga'an obboleettiin keenya kun shamara duudaa yookaan durba kan taatedha. Dhiira tokko bira geessee hin beektu, akka isheen natsaa taate, akka isheen durba taate ni beeku jechuudha. Inna guyyaa tokko durillee wal jaamu mana walii ni dhufu, shakkii hin qabani jechuudha. Kanaaf wanti isheen shakkitu kan sodaattu hin jiru. Inna akkuma nama kamittuu akkuma duraanitti ni yaamani. Erga yaamanii akkuma duraanitti kaatee mana isaanii dhaqxe. Yeroo mana isaanii dhaqxu isaan lamaan qofatu mana jira. Karra itti cufanii jarri lachuu, dhiirri lachuu obboleettii kanaa yaalii gudeeddaa yookaan gudeeddaa irraan ga'anii shamarrummaa ishee, durbummaa ishee irraa fudhatanii nama lamaan gudeedanii jechuudha. Yeroo sanitti baay'ee gadditee miirri gaddaa hedduutti dhaga'ame, baay'ee boochee itti dhaga'ame jechuudha. Akka nama kamittuu akkasuma taatee giddumaan of jabeessitee kaatee mana maatii isheetitti galte. Hangalti na dhukkubaa, qoonqoon na dhukkubaa, namni tokko natti hin dubbatinaa jettee rafte. Erga raftee kaatee immoo achi kan kaate maatiidhaan cidhi kun hafee jira jetteen. Sargiin koo hafee jira, cidhi koo hafee jira jetteen. Maaliif hafe jedhanii yeroo gaafatan aniif inni wallollee jirra, ani nama kana wajjin gaa'ila ijaarrachuu hin barbaadu jette. Wanti ishiin kana gootee fi nama ishee kadhate saniin ani shamaraadha, ani durbaadha. Dhiira biraa bira hin geenye kan jedhudha waan ta'eef amma immoo shamarummaan ishii waan badeef boru immoo rakkootti fida. Gaa'ila kana doo ijaarrattee gaa'illi kun haala bareedan itti fufee hin deemuufi jechuudha. Himii beektu shamarri yeroo dhiirri tokko keessattuu shamarri takka ani shamara jettee gaafa heerumte wanti sun yoo dhabame baay'ee ulfaataadha jechuudha. Maatii isaa wajjin ta'ee isa wajjin ta'ee baay'ee ulfaataadha. Inna kana jettee abbaan ishii badaa hamaadha. Baay'ee nama badaa waan ta'eef erga kana jetteen booda ofii isheetii gara Finfinneetitti sokkite jechuudha. Finfinnee eechatti galtee barumsa quraanaa barachuu, barumsa amantaa barachuutti fuftee oduma isa barattu osoo Finfinnee teechee isa barattu akkasuma odoo jettu obboleettii birattis galtee obboleettii birattis itti ta'uu didee achiis baatee mana namaattis galtee hojjettee ta'uufii didee murtee irratti biyya Arabaan deema jettee murteessite jechuudha. Biyya Arabaa kana ni mokkorte, inni sodoon turiin ni deebi'eefi jechuudha. Erga inni deebi'eefi booda gara biyya Arabaa, biyya Saudi Arabiyaa dhufte. Erga biyya Arabaa Saudi Arabiyaa seentee illee immoo maaltu ishee eeggata? Manni ishiin galtee nama ishee adamsu yookaan nama ishee wajjin ciisuu barbaadu ishii mudate.
maali biyya kootittis kana dheessitan dhufe asittis immoo kanan na mudata yoo jettu baay'ee gaddite. Namni mucayyoon baay'ee bareedduudha, baay'ee konkona, namni bareedduun immoo baay'ee ulfaata jechuudha haalli jireenya isaa. Inni haala kanaan oduu jirtu obboleettii biyya kana keessaa ni qabdi. Obboleettii ishee kana ni dubbatti ni himti. Oduma kanaan jettu guyyaa tokko daa'ima qabu warri isheen itti galtu. Daa'ima ishis jedhanii fuudhanii karaa Riyaad deemanii yeroo Riyaad geechu obboleettiin ishee ergaas geechee jara kana harkaa badii kootu na biraa haala sii mijeessa jetteeni. Ishiinis yaada obboleettii irratti hundooftee ishii jettee kaatee baddee jechuudha. Baddee jara harkaa baddee obboleettii bira dhattee hojii ishee itti fuftee Saawud Arabiyaa keessatti osuma hojjechaa jirtu amma immoo eenyu wal barti nama duraan quraana ishee barsiise nama duraan amantaa ishee barsiise sanii wal barti wal argatti. Isa wajjinis oduma haasa'anu jaalala keessa wajjin seenanii jechuudha. Kan wajjin seenanii osuma haala kanaan itti fufanii jiranii adeemsuma keessa namni wal jaalata akka wal jaalateenis jireenya ijaaruun harka Rabbii jira. Isa wajjinis adda baate yeroo isa wajjin adda baatu baay'ee miidhamte baay'eetti dhaga'ame baay'ees miidhamte jechuudha. Nama jaalatan dhabuu jechuun baay'ee ulfaata warroonni jaalatanii dhabda sirriitti beektu jechuudha. Haaluma kanaan yoo jirtu maatii ishii keessatti illee baay'eetu ni gatiin qabdu gatiin baaftu baay'ees baalageedha baay'ees immooyyuu hin xaqqamtu barumsa illee hin dandeechu gaa'ilayyuu duraa kan eeyyamanii barumsa barattee eechaayyuu hin geechu kan jedhan tuffatanii gara gaa'ilaa kana seesisan turanii. Garuu isheen amma maal gootee erga nama kanaanis adda baate adabattee hojii ishii qofa hojjettee maallaqa ishii walitti qabachuu ta'e jechuudha kaayyoon ishii. Haala kanaan hojjettee biyya Saawud Arabiyaa keessaa waggaa 6 turtee erga waggaa 6 xumurtee booda gara biyya ishee galtee jechuudha. Erga gara biyya ishee galtee biyya abbaa isheetti gad deebitee hojii eegaltee hojii mataa ishee eegaltee hojiin ishiin eegaltee horsiisa lukkuuti. Horsiisa lukkuu kana gizuma biyya Arabaa jiruun namaan jalqabsiise jettee amma biyya ishee gallaan kan caalu hojii kanatti fuftee sirriitti jabaattee hojjettee adda duree maatii taatee maatiin ishee ilma dhiiraa hin qabanii. Akka ilma dhiiratitti akka hayyuutitti ishii ilaalanii har'a kan kalee tuffatamte kan kaleecha kufte har'a kaatee iddoo guddaatti argamu isheetitti hunduu ishii dinqisiifatanii haala kanaan haala iddoo bareedatti argamte obboleettiin keenya. Gabaabumatti viidiyoo kana keessatti wanti isiniif ibsuu yaale ijoollee shamarran keenya baay'een keessattuu haala gudeeddii kanaan kan miidhamtan hedduun jiraachuu dandeechu gizee daa'imummaa keessanii waan isin hin beekne isinirra ga'ee kan miidhamtan hedduu jiraachuu dandeessu. Akkasumas immoo nama taana jettanii dalagattanii kan kuftan hedduun keessan jiraachuu dandeechu. Ilmi namaa yoo kufee bakka kufe sanitti kanafu nama du'e qofa malee namni jiru kufee ka'uun waanuma jiru jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa jireenya ofii keessatti abdii kutachuun hin barbaachisu. Warroonni amma anammaan booda nama hin ta'u dhaabbadhee deemuu hin danda'u jireenyi biyya lafaa naaf hin taane biyya lafaa kanarraa deemuu naaf hoyya jettanii murteen hin taane fudhattanii biyya lafaarra deemuun duratti ati nama waan taateef kuftee ka'uun immoo namummaadha jechuudha. Amma obboleettiin keenya yeroo san jarri kun gudeedanii jiru. Haala saniin iddoo gaa'ila ishee keessa seente gaa'illi ishee hin bareedu baay'ee tuffatamti yookaan immoo ta'u bakka sirrumaa hin ta'uuf jechuudha. Bergiti kun sirrumatti hin ta'u beekamaadha. Kana beekattee kaatee baddee yeroo sanitti ciinni qophaa'ee yoo maatiidhaan akkas jedhaniin yaani agam akka ulfaatu ni beektu maatii isheetiinis agam akka ol dhabdu ni beektu. Kana hundumaa dandeechee bara dhiphuu bara rakkinaa san dabarsitee haala kanaan har'a iddoo kanatti argamte kun ergaa guddaa of keessaa qaba. Shamarran keenya anaan dabalatee abdii kutachuun nurraan eeggamu yeroo hundumaa abdiidhaan jiraanna ofitti amantummaan nuuf haa kennu Waaqayyo siniin jedha. Viidiyoo kana keessatti hundi keessanuu sirriitti of ilaalaa of barbaada of argattu ani eenyu jedha. Annu barbaachisu maallaqa keenya qabachuudha. Erga maallaqa keenya qabanneen boodamu nu'u nama taana siniin jechuun affeerraa gooti. Viidiyoo kiyyaarraaf immoo asumarraa nan goolabaa turtii na wajjin gootanii ulfaadhaa galatooma hanga viidiyoo biraatti walitti turtii gaarii baay'ee.